ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራ በገረቢ ወለኢሲን ዴቢሴ ማሻአላህ ማኪፊ ኢብስሻን bakka tokkotti deebi'anii jiranii maashaallah 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 rabbiin ammallee waliif isin haa dhiisu wal bira isin haa tursiisu akkasuma immoo sarpiraayizii godhee jira makkuushii maashaallah maashaallah rabbiin wajjin umrii isin haa dheeressu hedduu walirraa toltanii hedduu walirraa bareeddanii hedduu namatti toltanii maashaallah rabbi waliin umrii isin haa dheeressu maashaallah tabaarakallah simannaan ibsishaan maakii gara maakitti kaayirootti deebi'e simatee hedduu tokko namatti tola. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu baga jiraattanii korroon amantaa bira lashuma harka fuunee hundum keessanuu nageenyi kiyya isin qaqqabu qilleensarraan kan alaa kan biyya keessaatti guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne kan jalqaba irraa gammaan hordoftanii maatiin haa taatanii hedduu galatooma. Viidiyoon kiyya ammallee isinitti tole laayikii sharii jedhuudha komentii yaada keessan barreessaa. Viidiyoo kiyya naaf ilaalaa isiniin jedha piliis jaalalaa fi kabajaan isiniin jedha. Egaa warroonni haroo dhuftan illee haa dhufuu bagni gaan dhuftan ahlan marhaban fiikum ahlan sahlan isiniin jedhee jira. Viidiyoo kiyya isinitti tole subscribe laayikii sharii godhaa yaada keessan barreessaa. Komentii kaayaa yaada keessan isiniin jedha. Chaanaalii kiyya isinitti laga xumura daawwatuun subscribe godhaa. Egaa viidiyoon kee kanarraa waa'ee makkuush fi maakii ooroo fi ibsishaa abbaa manaa isii akkuma beekamu wal fuudhanii turtii ji'a lamaatiin booda gara biraa dalagaaf biraa deeme amma immoo biratti deebi'ee jira maashaallah haadha kanaan simatanii jiranii hedduu tokko namatti tolaa hedduu tokko rabbii waliif isin haa dhiisu ijoollee qaqqaxalee bareeda lamaan jaalala beektu jechuudha maashaallah rabbii waliif haa dhiisu maashaallah isin irraa jenne rabbii waliif isin haa dhiisu wajjin umrii isin haa dheeressu hamtuu isin irraa haa qabu hedduu tokko namatti toltanii maashaallah tabarakallah rabbiin umrii waliin isin haa qabu haja muraada isin haa guutu hedduu tokko namatti tola akkuma san ibsishaan maakii sarpiraayizii godhe jechuudha bilbila iPhone Pro Max 17 iPhone Pro Max 17 jechuudha. Hedduu tokko sarpiraayizii bareeda godhee maakii gammachiisee jechuudha. Baga gammachiiste abbaan manaa haadha ofii gammachiisuun jaalalaa jechuudha. Haadha ofii sarpiraayizii godhee gammachiisuun jaalalaa fi kabajaa waliif qabanii jechuudha. Maashaallah kadhabillee jaalalatu caalaa jechuudha. iPhone haadha manaa isaatii kabituu dadhabeebillee jaalalli iPhone waa hunda caalaa jechuudha. Maashaallah tabarakallah bagdas jedhe makkuush maakii ooroo baga gammaddee hedduu tokko namatti tolaa hedduu tokko gammachuun kan kee gammachuu kennaa gammachuun keessan salaaqiyaa isin haa ta'u ammallee rabbii waliif isin haa kaa'u waliin umrii isin haa dheeressu wajjin umrii dheeradhaa ammallee dagaagaa wajjiniin hora wajjiniin tulluma isiniin jenna hedduu tokko namatti tolaa jechuudha simannaa Dr. Asliin walitti simatee jechuudha gara magaalaa Kaayiroo gara makkuushii deebi'ee jira ibsishaanii dura bira hin jiru amma bira deebi'ee jira maashaallah hedduu tokko namatti tola rabbiin waliif isaan haa dhiisu waliin umrii isaan haa tursiisu wajjin haa jiraachisu jenna. Sarpiraayizii bareeda sarpiraayizii siinqoo hin qabne sarpiraayizii godhe jechuudha. Haadha manaa ofii gammachiisee rabbi isaa haa gammachiisu waliin umrii isaan haa dheeressu waliif isaan haa kaa'u hamtuu mallee isaan irraa haa qabu jidduu isaanii hamtuu haa fageessu haasilii waan muqqeenya sarranya rabbiin isaan irraa haa qabu wajjin isaan haa tursiisu waliif isin haa dhiisu isiniin jenna maashaallah tabarakallah kana fakkaata ibsishaa fi maakiin amma wal bira deebi'anii jiranii baga rabbii walitti biratti isin deebisee ammallee waliif isin haa dhiisu wal biratti isin deebisee gargar isin fageessine garuu carraa wayyiiti malee namni haadha manaa ofii osoo jaalattu biraan deemu jechuun namatti tolu dhabaadha. Kan haadha manaa ofii biraa nama oofu kan abbaa manaa ofii biraa nama oofu jechuudha. Rabbiin mara isaatu kan abbaa manaa isaatiin gargar bahee biyya namaa jiru kan haroo dhufes kan duraanillee
Rabbiin yeroo gabaabaa keessatti muraada nuu guute kushiinaa mudaamee keessaa Rabbiin nu haa jijjiiru hunda kenna yoo jechuudha. Xiqqaa guddaa osoo hin jenne hunda kenna yoo Rabbiin jireenya tasgabbii, jireenya raahaa, jireenya gammachuutti Rabbiin nu haa jijjiiru. Hedduu tokko waan namatti toludha jechuudha. Simannaan ibsishaa fi maakii hedduu tokko nama gammachiisaa sapiraayizii godhee innuu sapiraayiziidha jechuudha. Sapiraayiziin gammachiisee jira. Maakiin akkuma asirraa argitan kana maakii horootu hedduu tokko gammaddee jirti jechuudha. Bilbila iPhone 16 Pro Maxiin badhaasee sapiraayizii godhee ittiin gammachiisee jechuudha. Rabbiin walumaa isin haa gammachiisu ammallee waliif isin haa dhiisu jenna. Egaa faamilii kiyya gammachuun maakii fi ibsishaa itti hafuuf Rabbi waliif haa dhiisu. Zalaaqiyaa isinii haa taatu. Akkasii hedduu tokko namatti tola, hedduu tokko das nama jedha. Hedduu tokko isiniif gammannee jirra. Wal biratti deebi'uu waan guddaadha. Rabbiin waluma bira isin haa tursiisu jechuudha. Hammaan booda gargar isin hin dhoofini. Namni carraa dalagaattii fi wal biraa deemu malee silaa wal biraan deemu jechuudha. Kanaaf Rabbiin akkuma kaleessa waliin isin haa tursiisu isiniin jennee jira. Irra deebisaa gammachuun keessan gammachuu kenna. Rabbiin ammallee waliin umrii isin haa dheeressu, waliin umrii isin haa kaa'u. Haja muraada keessan isinii haa guutu jechuudha. Kan fuudhaaf dura yaadullee Rabbiin haja muraada isaa haa guutu. Kan fuudhee jirullee Rabbiin barakaa isaaf haa godhu jechuudha. Rabbiin waa hundaayyuu haja muraada nuu guutee nagaa maatii keenyatti nu haa galchu isiniin jedha faamilii kiyya. Asuma keessa du'aa isinillee hodhaa maakii oroo fi ibsishaa walitti deebi'anii jiranii. Dura akkuma beekamu garagara jiranii carraa hojii, carraan dalagaa osoo nama jaalatanuu gargar nama fageessiti jechuudha. Kanaafuu Rabbiin haala mijeesse wal biratti haa deebisu jechuun nama maraayyuu kan gargar qilleensi haalli jiru addunyaa gargar facaafte jechuudha. Rabbiin walitti haa deebisu, muraada haa guutu Rabbiin hundi isaatii jechuudha. Hedduu tokko namatti tola jechuudha. Rabbiin haa gargaaru, wal bira haa tursiisu jechuudha. Egaa haganuma haadha manaa kan kee biraa deemta. Lakki isinuu bakka takkatti wal bira deebitanii nama umrii dheeraa wajjin jiraatu Rabbi isin haa taasisu. Wal biratti isin deebisee wal biraa isin oofin jechuudha. Waluma wajjin umrii isin haa dheeressu. Fayyaa isinii haa kennu. Haja muraadni keessan haa guutamu akkasuma. Akkasii haalli simannaa ibsishaa fi maakii walitti deebi'uu kaayiroo keessatti simachuu kana fakkaata. Hedduu tokko namatti tola. Haala bareedaan wal simatanii jiranii, walitti deebi'anii jiranii. Haadha manaa kiyya yaadee boru yoo ta'an kaayiroo jira jedhee guyyaa kaleessaa viidiyoo isaa irra dubbataa ture. Baga Rabbii walii isin deebisee, baga Rabbiin bakka tokko wal biratti wal isin agarsiisee gammachuun kana caalu hin jiru. Maashaallah sapiraayizii godhee gammachiisee haadha manaa ofii. Rabbiin isaa haa gammachiisu jechuudha. Nama haadha manaa ofii gammachiisu Rabbiin isaa haa gammachiisu jechuudha. Hedduu tokko namatti tola maashaallah tabarakallah. Rabbi waliif haa dhiisu. Ijoollee qaqqaxalee ijoollee babbareeddu jechuudha. Ililli isaanu ililli fakkaatanii maashaallah tabarakallah. Isinirraa jennee jirra jaalaluma keessanii fi makkuushii fi ibsishaa Rabbiin waliin umrii isin haa dheeressu. Rabbiin waliif isin haa dhiisu. Rabbiin inshaallah haja muraada keessan isin haa guutu. Bakka guddaan isin haa ga'u. Galma guddaan isin haa ga'u. Hedduu tokko namatti toltanii maashaallah tabarakallah. Baga wal bira deebitanii Rabbii waliin umrii isin haa dheeressu. Waliin isin haa kaayu. Waliif isin haa dhiisu isiniin jennee jirra. Ayyee du'aayii isinii goone kana fakkaata. Rabbi ammallee haja muraada isinii haa guutu. Egaa faamilii kiyya viidiyoon kiyya kanarraa waa'ee ibsishaan akkuma asirra argitan sapiraayizii godhee gammachiisee jechuudha. Maakii turtii ji'oota muraasatiin booda wal biraa deemanii eegasii walitti deebi'anii jiranii. Hedduu tokko nama gammachiisaa. Baga walitti deebitanii, baga walitti deebitanii isiniin jennee jirra. Irra deebii hedduu tokko namatti tola. Hedduu tokko das nama jedhaa jechuudha. Rabbiin ammallee walitti isin haa
wal bira isin haa tursiisu jechuudha. Wal bira isin deebisee gargar isin oofin jechuudha. Carraa dalagaatii jechuudha. Wanni gargar nama oofu rabbiin isin haa laafisuu waliin wal biraan tolanii jechuudha. Maashaallah tabarakallah. Kun kan Dassaalech Maakii dassi jedhee baga gammaddee jechuudha. Sapiraayizii keetiif baga gammaddee hedduu tokko namatti tola. iPhone Pro Max 17 badhaafamtee jechuudha. Makkoo ishiin abbaan mana isii ibsishaa jedhamuun beekamaa. Sapiraayizii ajaa'ibaa fidee fi dhufee gammachiisee jechuudha. Maakii baga gammaddee baga gammaddee baga gammaddee siin jenna Makkoosh hedduu tokko namatti tola. Gammachuun ibsishaa fi Makkoosh kana fakkaataa walitti deebi'anii jiranii. Ibsishaa fi Makkooshiif viidiyoo jalqabaa seensaatti irratti ilaala. Hedduu tokko namatti tola. Ammallee rabbii wal biratti umrii isaan haa dheeressu. Egaa faamilii kiyya kana fakkaataa viidiyoon har'a waa'ee Makkooshii fi waa'ee ibsishaa qabadhee dhufe kana fakkaataa jechuudha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti kanumarratti xumura. Gammachuun isaanii kana fakkaataa. Tokkoffaa walitti deebi'uun gammachuudha. Lammaffaa sapiraayizii godhanii wal gammachiisuun gammachuu itti aanu gammachuu salaqaa isin haa taasisu waliin umrii isin haa dheeressu waliin isin haa tursiisu waliin yaada muraatti isin haa guutu. Kana fakkaataa viidiyoon inshaallah viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii naaf tura. Viidiyoon yoo isinitti tole immoo laayikii gochuu sheerii gochuu yaada keessan koomentii barreessuu viidiyoo naa ilaaluu isiniin jedha. Viidiyoo naa ilaaluu hin dagatinaa isiniin jedha. Hundi keessanuu kan viidiyoo kiyya daawwattan kan viidiyoo kiyya argitan viidiyoo kiyya guyyaa jidduu gisee garii jidduu oolama viidiyoo yeroo hedduu gadhiisa. Kanaafuu viidiyoo kiyya ilaalaa laayikii godhaa koomentii yaada keessan barreessaa waan dogoggoroo jiraate kan dogoggorte jirtaa kana sirreeffadhu jedhaa. Yaada babbareeda yaada keessan koomentii barreessaa isiniin jedha. Akkasii viidiyoon kanarraa kana fakkaataa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee turtii gaarii naaf jiraadhaa isiniin jedha.